mucaa dargaggeessaa Habiib ibn Zayd jedhamu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gara Musaylimatul Kadhaab erge. Musaylimaan dargaggeessaa kana atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad ergamaadha jettee ragaa baata jedhee gaafate. Eeyyati dhibbaa dhibbatti ergamaadha jedhe. Atashhadu anni Rasulullah, ani ergamaa ta'uu hoo ragaa baata jedheen. Habiib ibn Zayd inni asammu laa asma', ani gurri kiyya duudaadha kanarraa hin dhagahu jedhe. Musaylimaan qaama isarraa humna muree itti deebisee gaafate. Ragaa baata ani ergamaa ta'uu jedheen. Lakki ani kanarraa duudaadhaan dhagahu jedhe. Qaama isarraa osoo humna takka takkaan muru famaata shahiidan, shahiidee ta'ee wareegamee duniyaarraa deeme. Obboleessa kiyya, yoo waan rabbiin jaalanne dubbadhu siin jedhan faqul inni abkamun laa atakallam, ani cufamoo afaaniitiin dubbadhu jedhi. yoo bakka rabbiin jaalanne dhaabbadhu siin jedhan faqul inni mashluulun laa ataharrak, lukti kiyyaa laamshoodha sochii hin dandahu jedhi. Jayna namaa jechuun nama haraamarraa of qabe. Waan rabbi sitti murteesse malee namni homaa si godhuu hin danda'u. Mootii tokkotu ture warra nu dura darbe kana keessa. Gabroota hedduuf jalaa qaba. Keessummoota hedduutu biyya garagararraa itti dhufe. Osoo keessummaa wajji taa'uu yeroo laaqanaa geette. Gabroota isaa keessaa namni muraasni gariin maraqa nyaataa qabatee, gariin nyaata namaa kekkenna. Tokko osoo maraqa harkatti qabatee jala deemu xiqqoo gufatee mootitti maraqa cobse. Mootichi aaree gubatee namni marti gara mootii ilaalaa jira. Murtii tokko dabarse. Uqtuluuhu, nama kana ajjeesaa jedhe. Gabrichi kun akka malee rifatee yoo waan aganaatiif ajjeesaa jedhan ka beekaa ittiin naqin mee beekumaan itti naqee haa du'u jedhee waan harkaa qabu hunda itti naqe. Dubbiin ta duriin darana dhufte. Mootichi aga dura aaruu miti san darana aaree dubbatuu dadhabe. Waan godhu dhabnaan ummanni mootitti deemee huccuu isaarraa dhiqaa, uffata biraatti godhanii isarraa tottolchanii huccuu biraatti godhanii yoo inni as deebi'u mootichi waan gabricha kana ajjeesan se'a. Gabrichi dhaabbateetu malaala. Gabrichi asuma dhaabbata. Edaan duune maa akkana na goota jedhee amma gaafate. Aariin irraa galte jennaan gabrichi gurruma keessan isinii eeguudhaaf jedheen. Yoo ani tasa xiqquma isinitti cobse saniif ajjeesa jettu san maali mootichi akkana zaalimaa siin jedhani? Akka maqaan siin banneef guutuu sitti naqee maaliif ajjeesan yoo jedhan isatu waa balleesse haa jedhanii fi maqaa keessan isinii eeguuf jedhe. Qulta qawlan jamiilaa laakinnaka facalta ficlan qabiihaa jedheen. Jecha gaarii dubbatte immoo gocha badaa dalayde. Namni gocha akkasii dalage hin jiraatu. Namni jecha akkasii dubbate hin ajjeefamu. Gocha ati narratti raawwatte caala waan ati naa yaadde turra guddaadha. Ati bilisa jedhee gadi dhiise. Waan rabbi sitti murteesse malee namni homaa si godhuu hin danda'u. Yoo humna qabaattes rabbiin irra humna qabatu jira jedhi yaadi. Yoo mokkorri tokko sitti bu'e hirrifatin. Madaa duyda keetii namatti hin garsiisin. Gaafa inni si fayye namni ittiin si arrabsa. Haajaadhaaf yeroo lama namatti deebitee waan gaafatin. Li'anna al'uulaa macizza والثانية مذلة. Gaafa jalqabatti dhuftu namni sii kennuun mala kabajaaf jedhe. Lamuu yoo itti dhuftu si xiqqeessa. Mi'eeffataan 50 liqeeffata jedhan.
namicha adhaka almalaayiin duniyaan tun guutuun itti kolfitu Mastar Biin nama jedhamu rooba keessa deemuu barbaada jedhe. Akka namni imimmaan kiyyan argine huuqama sitti jiru mara mul'istee namatti hin himin. Furmaatatti sii godhuu caalaa laalee sirraa callisuu filata ilmi namaa. Tokkoon keessan namatti dhaqee waa gaafatee yookaa argatee yookaa dhaburra gaara bahee xuxee qoraanii fuudhee magaalaa baasee gurguratu isaa caala. Dhawaatuma ati namarraa duroomtuun kabajaa argataa deemta. Dhawaatuma namatti hajamtuun salphataa deemta. Lubbuu tee faallessi ni milkoofta. Umar ibn Abdulaziz xaalayaa Hasanul Basritti barreessee idhaa wasalaka kitaabii haadhaa yoo xaalayaan galmeentii yasigeette cidhnii jedheen nagorsimee dhaamsanaa dhaami jedhee itti barreesse. Icsi hawaaka waan lubbuun tee feetu faallessi ni milkoofta jedhee xaalayaa isaa deebiseef. Obboleessa kiyya annafsu tahwa almaal lubbuun namaatuun qabeenya horii jaalatti. Wa kullu najaati fi sadaqa immoo milkaa'inni sadaqaa kennatuu keessa jira. Wa kullu nafsi tahwa arraaha wannawm lubbuun martii haragalfii fi irriba jaalatti. Wa kullu najaati fi qiyaami allayl wa salaati alfajr milkaa'inni salaata halkaniitii fi salaata fajrii dhaabbatuu keessa jira. Wa kullu nafs tahwa attafarrusa fi almafaatin lubbuun ilma namaatuun ija isaa waan babbadduu laaluu hawwiti. Wa kullu najaati fi gaddi albasar milkaa'inni ija haraamarraa gadi qabatuu keessa jira. Lubbuu tee faallaa isii deemi ni milkoofta. Naman xiqqeessin hin mokkoramta. Ibn al-Qayyim al-Jawziin namni obboleessa isaa jecha takkaan xiqqeesse osoo waan saniin hin mokkoramnee qabriin galu jedhe. Abdallah ibn Umar ani dubartii ulfa qabdu osoo ulfa isiitiin arrabse osoo ulfa isiitiin xiqqeesse ufii kiyyaa deebi'ee ulfaa uf sodaadhe jedhe. Ibnu Siiriin liqaa isatti argamteen kafaluu dadhabnaan mana hidhaa seene. Eega waggaa 20 hidhame inni a'lamu dhanba alladhii humila bihi alayya ad-dayn ani badii liqaa ambaana fudhachiistee mana hidhaa itti seeneen beeka jedhe. Nama wahii yaa muflis hiyyeessa deegaa jedhee arrabse jedhe. Sababa saniif rabbi na mokkore jedhe. Makhuul namni jedhamu ra'aytu rajulan yabkii fi salaatihi nama wahii ka salaata keessatti imimmaan buusaa salaatu arge jedhe. Kuni na argaaf akkanatti bu'aa jedheen jedhe. Fahurimtu albukaa sana sababa saniif imimmaan waggaa tokko hongahe jedhe. Yaa obboleessa kiyya irham ahlul balaa'i nama mokkoramee rahmata kadhu. Wahmadillaha alal caafiyaa nagaa qabaachuu kee rabbii galata galchi. Namni dachii tanarra jiraatu hundi dogongora dalaga. Karaa dogongora sanitti ofirraa dhiqan rasuulli keenna alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Maa cala al-ardi ahadun yaquul namni dachii tanarra jiraatu ka jecha kana jedhe laa ilaaha illa allah wallaahu akbar walaa hawla walaa quwwata illaa billah jecha agattii tanaa namni jedhe illaa kuffirat canhu khaxaayaahu dogongorri isaa dhiifamu malee hin hafu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wa in kaanat mithla zabadi albahr haadiliin isaa oomocha galaanallee fakkaattu rabbii irra isaa tara jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Osoo karaa dilii itti ofirraa dhiinuun harkaa qabnu dilii fe'annee akka fuuldura rabbiin dhayne